uummata ammayyaa mana irratti gubuu, saamuu, hidhuu fi reebichaan qaama waxalanii dararaa kan turanii fi waraanni bilisummaa Oromoo akka galuuf miidiyaa hawaasaa olola geggeessaa kan oolan ta'uunis eerameera. Yeroo ammaa kanas maallaqa irratti wal dadhabuun kaadiroonni ona sanaa walitti garagalanii Muktaar nama jedhamu kana magaalaa Walisootti hidhanii jiraachuu jiraattonni magaalichaa waraanni faashistii PP Baashaggar Aanaa Dugdaa keessatti mana hawaasaa gubuun dhaga'ame. Uummatni Oromoo qe'ee isaa irra nagaan jiraachuu erga dadhabee bubbuleera. Murni faashistii PP ergaan gootti dhufee kaasee uummata Oromoo boochisuu malee guyyaa tokkoof illee nagaan jireenya boqonnaa qabu kenneefi kan hin beekne ta'uun ni beekama. Waraanni faashistii PP kun kaleessa caamsaa 28/2024 Baashaggar Aanaa Dugdaa ganda qotee bulaa Daraaraa Daalachaa jedhamutti nama maqaan isaa Dr. Baatii Beenyaa jedhamu jalaan mana jireenyaa meeshaalee guutuu waliyyoo guban midhaan gosa adda addaa kumtaala 20 fi maallaqni 100 qabeenyummaan isaa kana foosha uummataa ta'es faana barbadaa'ee jira. Bifuma wal fakkaatuun ganduma kana keessatti nama maqaan isaa Obbo Abbee Tufaa jedhamu jalaan manni jireenyaa sadii fi mootarri bishaan afur kan qonna jallisiif ooluu biddaan gubanii barbadeessaniiru. Aanaa kanatti akka waliigalaatti uummanni waraana sirnichaaf akkaataa itti qonna qotatu dhabuun hedduu rakkachuu illee dabaluun himaniiru. Lixa Wallaggaa Aanaa Baabboo Gambeel keessatti jiraattonni waraana faashistii PP'n hidhamaa fi saamamaa jiraachuun beekame. Imaammataaf tarsiimuu sirni bilchiginnaa Oromiyaa keessatti karaa qondaaltotaaf lukkeelee saafamanamoo ta'anii akka gara jabummaa hawaasa Oromoo irra gochaa jiruun badiilee qabeenyaaf miidhaa qaama jiraattota ta'e jiraachuu hima. Bariisa Daagin Kumarraa kan jedhamu dhalata godii Wallagga Lixaa Aanaa Baabboo Gambeel gandoota gulufaa kan ta'e hojii barsiisummaaf gara godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii Bobbee hojjechaa kan ture. Reebichaaf doorsis sirni bilchiginnaa isirra godhi baqachuun gara maatii galee yaalamaa tures jiraattonni dubbatu. Hojii idilee isaan irra gara qe'eetti galee yeroo muraasaan dura akka kan himan jiraattonni guyyaa kaleessa caamsa 28/2024 waraanii gabroonfata PP Aanaa Baabboo Gambeel irra sochii taasiseen gandoota gulufaa keessa qabuun reebichirra taasisanii hidhaatti akka darbanis dubbatan. Dabalataanis guyyuma kaleessa mana namoota deemuun maallaqa walqoof gargaarsa milishaa jedhanii namoota hedduu iraarsaa turuun dirqamaan maallaqa guddaa guurratanii garaanaatti akka deemanis dabaluun dubbatan. Gara oduu keenyaa biyya alaa argannetti yeroo dabarroo Israa'el haleellaa taankii naannoo baqattoota lixa Raafaa irratti raawwatteen namoonni 21 du'uu qondaaltonni fayyaa Gaazaa himan. Bal'inasaaf namoota mooraa da'annoo baqattoota naannoo lixa Raafaa keessatti argamu irratti haleellaa raawwatteen qibxata kaleessaa yoo xiqqaate namoonni 21 du'uu qondaaltonni fayyaa Gaazaa himan. Haleellaan xiyyaara Israa'el mooraa biraa irratti raawwattee balaaleffannaa addunyaa erga kakaasee guyyoota lama booda tajaajilli balaa tasaa Gaazaa akka jedhetti dhukaasni taankii afurtoota do'annoo baqattoota Almawaasii keessatti argamu irratti raawwatamu himee jira. Namoota du'an keessaa yoo xiqqaate 12 dubartoota ta'uu qondaaltonni yaalaa naannoo Falastiin Hamaas bulchu himaniiru. Dubbi himaan waraana Israa'el hanga yeroo kanaatti taate kana quba hin qabnu jechuun waakkataniiru. Waraanni Israa'el akka jedhetti humnoonni isaa naannoo Raafaa keessatti sochii itti fufaniiru jechuun tarkaanfii gara giddugala magaalattiitti taasifamuu gabaafame irratti ammoo yaada osoo hin kennin hafaniiru. Kibxata kaleessaa namoonni ijaan argan akka jedhanitti lolli qawwee loltoota Israa'elii fi loltoota Hamaasiin durfamu gidduutti naannoo Zuruub keessatti akka raawwatame dubbatan. Namoonni giddugala Raafaa keessatti argaman akka jedhanitti waraanni Israa'el konkolaattota hidhannoo fageenya irraa hojjetan kan fide fakkaata jedhan jechuun Arab News gabaaseera. Egaan daawwattootaaf oduutiin jalqabaanii Komishinii Mirga Namoota Itoophiyaa ajjeechaa fi haleela mootummaa fi hidhattoota raawwatamuu dabaluu ibse. Komishinichi haleela namoota nagaarraa raawwatamuu addaatti naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti baay'inaan itti fufee gaggeeffamuu ibsa baaseen hime hiika fiixa isaa kan qopheesse. Lola mootummaan hidhattoota waliin naannolee lamaan keessatti gaggeessu gidduutti akkasumas haala waraanni hin jirre keessatti haleellaa raawwatamuun lammiileen ajjeefamaa jiru. Sarbamni mirgoota namoomaa hamaanis irra gahaa jira jedhe Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa har'a caamsaa 28 baaseen akka himetti sarbama mirgoota namoomaa baay'ee yaaddessoo raawwatamaa jiran keessaa akkuma argan qabanii nama hidhuu saamichaa fi buqqaatiin lammiilee irra gahaa jira. Komishinichi gabaasa isaa har'aa kanaan ji'oota as dhiyoo keessa naannoo Oromiyaa keessatti sarbama raawwatan qoratee bu'aa isaa ifa godheera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 15 bara 2016 haleellaa diroonii godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwatameen namoonni komishinichi maqaallee tarreesse 8 ajjeefamaniiru. Naannoo Amaaraa godina Gojjam Lixaa, Shawaa Kaabaa, Gojjam Kaabaa akkasumas magaalaa Baardaar keessatti akkuma kana lola humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti gaggeeffamu hordofee namoonni nagaa ajjeefamaniiru. Miidhaan qaamas irra gaheera, qabeenyi isaanis manca'eera. Humnoota mootummaatiin alatti hidhattootaan namoota nagaa irratti ajjeechan miidhaa qaamaa geessisuu fi saamichi raawwatamuu komishinichi gabaasa isaatiin eereera. Fakkeenyaaf hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaa kaaba Shawaa Aanaa Darraatti haleellaa akka lakkoofsa Itoophiyaa guraandhala 28 bara 2019 raawwataniin namoota nagaa 25 ajjeesanii namoota ammaaf lakkoofsi isaanii hin baramin butanii fudhatanii akka deeman ibseera komishinichi. Aanaa Darraa kanatti hidhattoonni faannoo manneen baay'ee gubuu fi qabeenya saamuu isaanis ibseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa guraandhala 20 bara 2016 hidhattoonni faannoo namoota hojii humnaatiif kibba Itoophiyaa irraa gara hidha haaromsa laga Abbaa deemaa turan
274 ol ta'an butanii yeroo dheerateef erga tursiisanii booda kaffaltaa fudhatanii akka gadhiisan ibsi koomishinichaa mul'iseera. Kana malees hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa bakka garaagaraa keessatti namoota ukkaamsuu isaanii kaaseera. Haaluma wal fakkaatuun hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin gandoota garaagaraa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa keessatti argamanitti akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa bara 2016 kaasee haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin 5 ajjeefamaniiru jedhe koomishinichi. Jalqaba ji'a bitootessaa ammoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo magaalaa Silkambaa jedhamtu keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo dhukaasa bananiin jiraattonni aanichaa 2 ajjeefamaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa guraandhala 29 bara 2016 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Wanjiitti hojjettoota warshaa sukkaaraa Wanjii 5 erga butanii booda miseensonni maatii maallaqa ittiin gadhiisan kanfalachuuf yaalaa turan yakkamtoota waliin tumsaa jirtu jedhamanii hidhamuu hordofee hidhattoonni namoota 5 butanii ajjeesanii reeffa isaanii gataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa naannoo Oromiyaa godina Kibba Lixa Shawaa Aanaa Ammayyaa gandoota garaagaraa keessatti ji'a guraandhalaa hanga eeblaatti raawwateen namoota nagaa 44 irratti ajjeechaan raawwatameera. Ji'oota muraasa darban keessa humnoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannootiin alatti namoonni nagaan baay'een humnoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 2 bara 2016 hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne godina Shawaa Kaabaa